waggaa shan booda isumatti hin deebi'e. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa muraasaatti ergan baradhee booda maatiin kiyya dirqiidhaan na heerumsiisanii haadha manaa ta'een ilmaan lama horadheen abbaa manaa koo waliin jiraachuun eegalee. Abbaan kiyya haadha kiyyarraa ijoollee dubaraa 4 qofa kan dhalchate yoo ta'u haadha manaa lammataa dhiira akka deessuu fi fuudhee dhiira tokkoof durba tokko irraa qaba. Ana waliin dubartoonni 3 abbaan keenya ijoollummaan akka heerumnu nu dirqisiise. Obboleettii kiyya ishee quxisuu qofatu hin heerumu jettee gara magaalaatti baduun mana namaa waggoota muraasa rakkattee erga jiraattee booda baadiyyaatti kan jalaan miliqxe heerumni magaalatti ishee qabatee heerumtee mana dhaabbattee jiraachuu jalqabdeetti. Abbaan manaan kiyya erga na fuudhee booda mana inni ofii ijaarratetti haatisaa fi obbolaansaa lamaan dubaraa fi dhiirri nu waliin jiraachuu eegalanii. Jalqaba irratti warri sayyuu waliif ta'anii wal galateessanii maqaa gaarii hedduu yaa bifashee yaa ogummaashee yaa amalashee jedhanii nama ukukkuba mitiire haatisaas obboloonnisaas jalqaba irratti akka namaa otoo hin taane daayimendii warqeetti na ilaalu. Keessumaa obboloonni isaa hojii na gargaaraa jedheen kana jedhee yeroon gaafadhu dafanii yeroon ani eegeen gaditti hojjetanii ana bira fidu. Haatisaas yeroo hundaa guyyaa guyyaan na eebbisaa oolti. Heerumuun kiyya dirqama ta'us maatiin na mudatanii garuu baay'ee na gammachiisee inumaa obboloonni koo heeruman gara jalqabaa naaf hin taane jedhanii qalbii karraasan. Anaaf garuu haadha kiyyatti heerumni kun naaf ta'eera. Abbaan manaan nama tolaadhaa. Haatisaa obboloonni isaa akkam akka nama kabajan akkam akka na gargaaran tokko lamaan galateeffadheen ittiin ergee. Haala kanaan jireenya keenya itti fufne. Ilma dhiiraa tokko daa'ima yeroon godhadhu jaalalli isaanii sinsinnii natti ta'ee akka duraa naaf ta'uu dhiisanii. Ani silaa dubartii reefu deessu kunuunsi guddaan naaf godhamuufii qabu. Haa ta'uutii garuu harmeensaas ta'an obboloonni isaa nyaatallee bakka hin ciisutti hanga naaf fiduuf dadhabaniitti gahanii. Haadhan qabaatii haadha kiyya dhuftee akka na hin wal'aannanneef haatisaa waan jiraniif hin dhiise. Haa ta'uutii garuu garaan walirraa fagaachuun keenyi yeroo kana eegalee. Turtii booddee mucaa lammaffaa ulfaa'een ciniinsuu yeroo na qabu haatisaa otuu na arganii ciniinsuun natti dhufuu amala isheetii jalqabde naan jedhanii ollaa buna dhuguu deemanii. Hangam ciniinsuu irra jiraadhus fuula isaan natti argisiisan nan yaadadha. Rabbumti nagaadhaan naa hiiku jedheen ergan hiikamee booda daa'ima kiyya yogguu haadha isaatti laatan lakkii daa'ima koo haadha isaatti naaf hin kennina ukkaamsiteeyyuu na jalaa ajjeesuu dandeessi jedheen maatiin kiyya otoo jiranii firoottansaa otoo jiranii gidduuttiin isaan qaanisse. Maali jennaan yeroo ciniinfadheen nagatanii deeman nama hedduu gidduutti dubbadheen qaanisse. Erga kanaatii garaagarummaan maatii kiyyaa fi maatii isaa gidduu haadha isaa fi ana gidduutti baay'ee guddachaa dhufuun intala kana nurraa baasii jechuun ni jalqabu. Anis kan balleessu isinidha. Mana jaarsi kiyya ijaaretti akka manaan bahinaan jettuu yoo barbaade ilmi keessan kireessee yookiin immoo isiniif ijaaree sinaa jiraachisuu warra kee narraa baafadhu jedheen abbaa manaa kootti dubbadhe. Silaa bultii gidduutti maatiin yeroo galan baay'ee rakkisaadha mitiire. Abbaan manaan koo haati kiyyas mana kanaan baatu dhimmattiin mana haaraa ijaaruuf kireessuuf hin qabu lamaan keessanuu waliigalaa jiraadhaa jedheen itti dheekkame. Silaa namni mana tokko keessa jiraatu waan hedduu irratti walitti dhufa mitiire. Haati isaa beekaa waan ani tolche waan ani bilcheesse balleessiti. Hir'ina koo dadhabina koo ollaaf ormaaf baastee na odeessiti. Har'a ittootu na harkatti otuun ijoollee hoosisuu na jalaa gubateera taanaan otuu ittoon sun biddeenatti ta'ee hin nyaatamiin ollaan ittoon mana kiyyaa gubachuu koo odeessee waliin gaheera. Haala kanaan wal dadhabnee wal dandeenyee wal arrabsaa wal hunkuraa wal gaamma'aa wal gaaga'aatoo jiraannuu guyyaa tokko haatisaa fi obboloonni isaa mana jiranii keessatti kasalli abiddaan qabate barruu mucaa dhiiraa fi intala ishee dubaraa qabatee otuu gubaa jiruu hirribaa dammaqanii ka'anii. Iyya akkuma dhageessisaniinis anaa fi abbaan manaan koo wal hammannee siree ho'aarra
waliin ciisaa jirru naanii qullaa qulqulluu keenya waan ta'e ilaaluuf abidda qabate bishaan dhaamsuuf mana keessa fiiguu jalqabne. Iyyamee abiddi kunis waa biraa otoo hin qabatiin Rabbi nu gargaaree dafee nuu dhaame. Erga sanaa nutis namni wanta nutti yaa'eef uffata keenya uffannee halkan gadi yeroo baanu haati abbaa manaa kiyyaa ishiitu nutti qabsiise naan jettee ollaa guutuu nama dirmannaaf dhufe hundaatti na odeessite. Haa ta'utii garuu ofii ijoolleen mataa isaaniitti kasalli nuuf haa ho'u jedhanii qabsiifatanii otoo naamsiin barruu isaaniirraa otoo hin butiin kan rafanii ture. Hammeenya garaatti waan walii qabnuuf jaartiin kun akkana gootee ollaas diina natti goote. Erga kanaatii mana sana keessa jiraachuun dadhabe. Duras kanan jiraadhu jaalalaa fi jajjabina abbaa manaa kiyyaatiinidha. Amma garuu abbaa manaan koollee na jibbe. Otuu Rabbiin hin oolchine ta'ee haadha kiyya obboloota kiyya abiddaan gubdee ajjeesuuf turte naan jedhe. Jecha kana afaan isaatii natti dubbannaan waan ta'e keessa koo tuqee bahii badi naan jedhe. Yeroo kanatti mucaan hoosisaa jiru kana qabadheen gara warra koo haadhaaf abbaa koo argatanis dhabanis ana ilmoo isaaniin jibbinetti fiigeen dhaqee. Erga kanaa maatiin koo dhiisiyaa mucaa keenyaa nutu kanatti si ergee jedhanii dhiifama na gaafatanii. Waan jirus erga naasa'ee booda kanaan booddee gara qe'ee abbaa manaa kootti deebi'uu akkan barbaannes isaanumatti hime. Abbaan manaan koos kan nama ajaa'ibu kottu naaf deebi'i jedhee jaarsummaa nutti hin ergine. Haati isaa obboloonni isaa hammeenyaan keessa isaa guutanii anarraa adda bahee baatii 3 yeroo hin guunne keessatti dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabee fuudhee mana isaa galchatee waliin jiraachuu jalqabe. Erga kanaanis danda'ee jiraachuun waan natti ulfaateef ijoollee koo guddifachuuf gara biyya ambaatti imala koo raawwadhe. Namni bultii kiyya baganii kee bagandii jedhuu baadhus ani garuu jireenya kanayyuun arguu yoo xiqqaate of danda'een ijoollee koo guddifachaan jira jedheen ofitti hin gammade. Kanan maatii kiyyaaf ta'een beeknillee maatii kiyyaaf ta'een hanga humna koo gargaaruu nan jalqabe. Haa ta'utii garuu abbaan manaa kiyya haati manaa maatiin isaa fuusisan haadha isaa reebdee akka haadha manaa isaa duraa gubdan anaan gubuun dandeessan jettee mana dhiistee baatee fi akkanuma turtii booddee dubartii gara biraa fuudhee. Haa ta'utii garuu jireenyi ta'uuf hin dandeenye. Lafa warra isaa irratti mana waan ijaareef haati isaa himattee manni kuni kan kooti jettee seeraan harkaa fudhattee booddee irratti atumtuu jireenya koo kan jeeqxu haadha kiyya miti jedhee abbaan manaan kiyya haadha isaa waliin walitti bu'ee. Erga sanaatii gara kiyyatti galagaluun maaloo hanga yoonaa hin heerumne yoo ta'e hariiroo jaalalaa kan bultii hin jalqabne yoo ta'e naaf deebi'ii. Erga anaafsi walirraa adda baanee jireenyi naaf hin taane kunoo amma immoo maatii kiyya waliin illee walitti bu'een lafas waaqas na liqimsuun dhabeeraa jedhee na gaafate. Yeroo sanatti ani kontiraata kiyya xumuruudhaaf waggaa tokkotu na hafaa. Hanga sanaatti yoo walii galle waliin itti fufnee ilmaan keenya guddisuu dandeenya. Sana ta'uu baannaan amala addaa natti baafattee jennaan si waliin guyyaa tokko hin dhaabbadhu jedheeni. Erga sanaa innis tole jedhee walii gallee maqaa mucaa keenya hangafaatiin lafa nuuf bitee. Innis na gargaaree manas irratti ni ijaaree. Erga kanaatii waggaa 5 biyya ormaa ergan turee booda gara biyyaatti deebi'een maatii gidduu rakkoo jiru furree haadha isaa waliin illee araaramee maatii koo wajjinis araarseen jireenya keenya jalqabne. Haadha isaaf mashruufa yookiin immoo waan isaan barbaachisu manuma isaaniitti guutaa fi anaaf inni ijoollee keenya waliin mana keenya keessa jiraannaa. Erga sanaa ijoollee horachuun anaaf suusii waan natti ta'eef mucaa durbaa tokko dabaladheen gara biyya hambaa deemeen jireenya keenya fooyyessuuf dalagachaan jira. Otuu ta'ee bultii jalqabaa kan namaa caalu eessayyuu hin jiru. Tarii bultii kana keessatti kan miidhame harka caalaa anadha. Haa ta'utii garuu gammachuun ani sarraa argadhu eenyurraallee eessattillee deebi'ee naaf hin argamu. Namoonni na beekanis ta'e hiriyoonni koo akka inni anaan booddee dubartii 2 fuudhee hiike natti manis ofii rakkoo akka inni hin qabne rakkoon jiru maatii isaarraa kan burqu akka ta'e durumaayyuu waan hin beekuuf rakkoon maatii erga furamee booda maaliif abbaa ijoollee kootti hin deebi'u jedheen kan murteeffate har'allee waan darbe dhiiseen boqonnaadhaan jiraachaa kan jiru anadha. Abbaan manaan koo anaaf har'a haadhaaf
abbaa koo naaf caalaa, anaaf hiriyaa koodhaa, anaaf jaalallee koodhaa, anaaf inni obboleessas obboleettii koodhaa. Hiriyaasa malee hin qabu, yaanni yoo na rakkisu isa malee kanan mari'adhu hin qabu. Utuun darbeen bultii gara biraa qabadheera ta'ee akkan jireenya akkanaa deebisee hin arganne homaa shakkii tokkollee hin qabu. Dhaamsiin siniif qabu hammeenyi kan uume abbuma isaati. Bultiin of eeggannoo barbaada. Keessumaa maatiin bultii gidduutti dubbii darbatu taanaan irraa fagaatanii adda bahanii yoo jiraatan maatiifis bultii ofiifis gaariidhaan dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya biyya Ambaarraatii nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisin jecha Rabbi hammallee isinaa gargaaru isinaa eebbisu jireenyi keessan hanga dhumaatti kan gammachuuf kan milkiyaa ta'uun maatii keessaniif kadhannaa kooti. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 waan irraa barattan yaada jajjabinaa komentii jalatti qoodaa fi jecha seenaan sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kan guyyaa har'aa kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun yaada qophii kanarratti qabdan komentii jalatti qooduun nu deeggaraa nu waliin ta'a jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.